Kun sagalee kitaabaati. Waa'een keenya yoo dhiisan silaa naman dhiisu dubbii keenya tokko hin taane utuu jirruu akka nuti hin jirre maal godhu akka hin jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisnee silaa gadi hin teenye walii gallee yookaan alaan galle. Waa'ee Oromoo yeroo taa'anii yaadan sammuutu nama lukkuba. Rakkinni fi roorroon Oromoo irra ga'u yoo dhiisanis yoo falmanis nama hanqatu. Uummata bal'aa saba guddaa gaanfa Afrikaa jedhamee utuu beekamu roorroo cimaa baatee jaarraa meeqa jiraata. Akka baay'ina isaatiin Afrikaa keessaa isa duraati. Akka sirna gadaa fi dimokiraasiitiin addunyaa kana bulcha ture. Garuu maal godhare? Rakkinni isaa inni guddaa fi olaanaan alaas manaas walii hin galu. Akka waan abaarsa qabnuuti. Dhaloonni baraan dhufu kana gubachaa hafa. Haa caalus kan mudate isa kana. Kana taa'ee yaaduun quqqaa fi aarii garaa isaa weellisaa ture. Xiqqaa guddaa caale. Eenyu gadi kanatu na aarsa maafan aaruu dida. Ani ergamuu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu dida. Xinnaa guddaa caale guddaatu xinnaati. An kanaafan aada dubbii isaan na dhibe kanaaf rafuu dida. Sabni Oromoo baay'inni isaa yeroo dubbatamu galaanatti fakkeeffama. Saba bal'aa ardii Afrikaa akka ta'e ni dubbatama. Uummanni Oromoo gaanfa Afrikaatti uummata bal'aa fi jabaa ta'e kun murna xiqqoodhaan gabrummaa jalaa jaarraa lakkoofsisuun eenyuufuu gaaffiidha. Sabni xiqqaan saba bal'aa maaliin akka bulchuu fi maaliif akka bulchus nama hundaaf gaaffiidha. Uummanni Oromoo baay'inni isaa homaa tokko isa hin fayyadne. Akka baay'ina isaatiif ofii isaa bulchuu irra darbee addunyaaf oola ture. Haacaaluunis taa'ee kana yaaduudhaan utuu garaadhaa gubatu weelluu isaan quqqaa garaa isaa baafachaa ture. Geerari naan jedhu yaa joollishee koo mee keettalee luree jirti kaa yaa joollishee jirti manittiin tokko mana mootummaa godaa gaafuma achi seenanii orma miti firaatu namaan ooda. Bishaan baaroo dildila yaa joollishee koo gaafa guutuun beekanii. Lubbuun dhiiraa biliqa yaa joollishee koo lubbuun dhiiraa biliqa oo gaafa duutuun beekanii. Weelluu Haacaaluu hundinuu yeroo dhaggeeffatamu namni kun ni raaga nama jechisiisa. Weelluun isaa hundi waan fuula duratti ta'u tilmaamuu lubbuun dhiiraa yoon biliqa akka jettu hin beekamu. Dhuguma immoo dabeessi banaa hin ba'u. Lubbuu isaa lama bulfata. Goonni du'aal wallaansoo wal qabaa oola. Guyyoota hedduu mo'atee irra aanee gala. Gaafa tokko garuu harka kennata. Haacaaluus kan mudate kana. Dhiichisi foollee ka'i birraan bari'ee ganni ba'ee haliili shimalaan lolli ga'e farda abbaatu leenjisa goonni argaatu beeksisa tooftaan lolu malaani biilaa garbuu eessaan darbu foolleen Oromoo kuma. Diinaan sarmoo harkan kennu goonni Oromoo birattuma gabaa galtuun gaggeessan dhaggeeffatu malee nama gamtuun dheessanii wareegamu malee. Yeroo roorroon uummata Oromootti ammaatte uummanni Oromoo boqoonsaa cabee diina ol ilaaluuf tattaafata ture. Haacaaluun immoo weelluu isaan yaa saba koo loonni toftaan ala maladhu. Gugee hin ta'in bofa ta'e osoo namni sin argiin lafarra lo'e bakka barbaadde dhaqe yoo sii mijate immoo diina kee lafaan dha'e gombisi jechaa ture. Ilmaan mirga dhala namaa artiistiin jaallatamaa uummata guddicha Afrikaa Haacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo roorroon diina dirqiin gadiisa qabullee tasa uummanni harka hin kennine. Ta'uu isaa weelluu isaa keessatti harka hin kennu goonni Oromoo durattumaa jechuudhaan gootummaa uummatichaa dubbateera. Darbees yeroo jabduu qabsoo hamaa barbaaddu keessatti tasa diina jala dheessuu caalaa of wareegamuun akka malu dubbachuu uummata Oromootti hamilee horii jajjabeessaa qabsoo kakaasaa tureera. Tulluu jala malkaa yaatu. Tulluu jala malkaa yaatu maaltu booressi taliila kana? Lubbuu akka tasaa baatu nama biyyoon nyaatu seenaa sirraan baatu maaltu lammiif kudeessa kana? Hin ganu dideera'an hiriyyaa gaaddisaa ofii maaliif ganu?
hin ganu dideera anuu lammii gaaddisaa ofii maaliif ganu? Nan deema jettus deemi fagaadhu malkaa fi luuba faan bu'aa hin oolan. Roorroon hammaattus didi jabaadhu garaan abbaa duuba duuti du'a hin oolan. Egan ollee walirraan dheessinu yaa ijoollee. Duutiin ollee walirraan dheessinu yaa ijoollee. Sirboota Haacaaluu namni taa'ee xiinxalee ilaale baay'ee barumsa guddaa irraa argata. Inni lafa kana irratti waan ofii fedhu waan ofii isaaf jaallatu hawwii isaa weelluudhaan yeedaluu itti baasee sirba. Egan ollee walirraan dheessinu yaa ijoollee. Duutiin ollee walirraan dheessinu yaa ijoollee jechuun isaa silaa duutiin ooltu maaliif wal baqanne, maaliif wal jibbine, maaliif wal jiinfanne, wal hammannee tokko taanee yoo duunes yoo jiraannes waliin lollee waliin jiraanne jechuudhaan ergaa isaa dhalootaaf dabarse. Hiriyyaan waliin ganu, hiriyyaan waliif gaaddisa. Kanaaf waliin ganiina akkasuma lammiin ofii gaaddisa. Ofis lammiis hin ganiina jechuudhaan dhaloonni gantuuf dabeessa akka hin taane weelluu isaa kana keessatti ergaa guddaa dabarseera. Haaji Aadam Saaddoo jaarraa 21ffaa kan ta'e Haacaaluun iccitii garaatti qabachuun beekama. Roorroon hammaattus didi jabaadhu garaan abbaa duuba duuti du'a hin oolan. Dhiirri garaa ishee amanti garaan isaa hamaas isa gaariis namaaf qabatti. Hacuuccaaf roorroo Oromoo irra jiru kana yeroo sirbu iccitii garaa kaawwachuun goonni Oromoo baay'een isaanii kan isaan galaafatamaa turan iccitii ofii himachuudhaan ture. Weellisaa Wasanuu Diidoo abbaanis yoo du'e ilma jira hin badu maqaan. Aartiin calaqqee ummataati. Artiistiinis akkasuma uummanni Oromoo waggoota dheeraaf hacuuccaa siyaasaa akkasumas diinagdee keessa jiraachuu himachuu qabsoo gaggeessaa ture. Ittis jira. Akkuma uummattoota kaanii qabsoo kana keessa walleen bakka dhibee hin qabu. Sababa kanaaf weellistoonni maallaqaaf hojjanne miti yeroo jedhan dhagahuun kan barame. Weellistoonni sagalee guddistuu qabsoo ta'urra kan darbe uummanni akka dammaqu, aadaa isaa akka cimsu, duudhaa isaa akka jabeeffatuu fi seenaa isaa akka yaadatu hojjetu. Qabiyyeen wallee hedduun isaanii dalaganis kana of keessatti hammata. Sababa kanaaf qaama hojii isaanii kanaan kanneen hin gammanne yeroo saaxilaman mul'ata. Walloo beekamaa Simee Tufaan weellistoonni keenya weellistoota qofa miti qabsoodha gaggeessu jedha yeroo isaan ibsu. Kun waan haaraa eegale miti. Bara mootii Haayile Sillaasee eegalee kan aartiidhaan uummata dammaqsaa turan rakkoorra bu'uu maatiin akkasumas kanneen waliin dalagan ni himu. Seenaa Itoophiyaa ammayyaa keessatti weellistoonni Oromoo Wasanuu Diidoon hangafa. Bara 1930 keessa eegalee walleewwan maasinqoodhaan dabaluun sirbuun beekama. Hangaftoota mul'iftoota aartii muuziqaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e Wasanuu Diidoon maasinqoodhaan sirboota qalbii namaa hawwatan sirbuudhaan kan beekamu yoo ta'u, sirboota isaa keessaa Maasaan Gamaa Lafan Baatuu fi Alam Mangistaata Bira Deemna kan irra deddeebi'amanii sirbaman waan ta'aniif gurra namoota hedduu keessa kan jiranidha. Yeroo ammaa kanattis fakkeenya guddaa ta'ee weellistoota lafaa dhufan kanarraa ka'ee jira. Weellistoonni kan afaan Oromoo weellisan dursee raadiyoo irratti sirbe jechuun kan isaan ibsanis. Barri inni hojjete bara walleen supheedhaan waraabanitti. Hangaftichi maasinqoo taphatu beekamu Laggasaa Abdiilee Wasanuu Diidoo fakkeenya godhate. Wallee inni bara sirbe weellistoonni amma irraa deebi'anii sirbaniiru. Kanneen keessaa Alam Mangistaata Deemna kan jedhu Taaddalaa Gammachuu sirbeera. Jalqaba Jaamboo Jootee boodarra Haacaaluun itti dabalee kan sirbe Maasaan Gamaa Lafan Baatu jedhu kan Wasanuuti.
Sirbuun garuu wasanuuf ogummaa abbaa isaatillee hagar fiqiriitti afaan lamaaniin afaan Oromoo fi Amaaraan hojjeta ture. Bira qabee yeroo uummata kakaasellee sangaa oofaa jennaan oofnee baane shaggariin kaan shaniin bitata kun 50 bita gariin. Abbaanis yoo du'e ilma jira hin badu maqaan. Yaa alamaa qawwee taa'an tola labaniini. Labaniin ni iyya maarree yoo du'e jabaan gaafa biyyaa jechuun abbaan gaafa biyyaa du'us ilmi jira hin badu maqaan jedhee kan weellise. Sirba kana Haacaaluun irra deddeebi'ee sirbuudhaan beekamtii guddaa fi jaalala uummata Oromoo biraa kan itti argatedha. Kanaafidha seenaa Wasanuu Didoo Haacaaluu keessatti kan yaadatamu. Yaa maasinqoo jechuun maasinqootti dubbachaa kan inni sirbe jaalala guddaa uummata biraa itti argateera. Qorattoonni waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaa maatii irraa akka odeeffatanitti Wasanuun cimaa waan ta'eef afaan Oromootiin sirbaa ture malee namoonni hedduun isaa rakkisu turan. Inni garuu nama Oromoo tuqeef hin sarmu ijuma jabaatee afaanitti deebisaaf jechuun maanguddoonni dubbatu. Bara mootii Haayile Sillaasee afaanii fi aadaa Oromoo fi kan uummattootaa kan hacuucaa turetti rakkoon biroollee akka isa quunnamu malu tilmaamuun nama hin dhibu. Gaafa tokko namoonni hojii isaa jibban yeroo hojiidhaa galu dimimmisaa'ee waan tureef karaa inni darburra fo'aa hidhanii lafaan akka dhahu godhan jechuun maatiin isaa lubbuun jiran himatu. Kanaanis jilbi isaa buqqa'uu maatiin himu. Ergasii weellisaa Wasanuu akka durii naannanii sirba dadhabanii naannoo waggaa tokko manatti dhukkubsachaa erga turanii booda du'an. Waa isaa maatiin namoota hojii isaatiin gammachuu hin qabne jedhanii himatu. Eebbisaa Addunyaa namni seenaa hin beekne akka bishaan gabatee irraa gara argeetti jallata.